Yeroo wal dhabdeen Raashiyaa waliin ka'aa jirtuutti Awurooppaan loltoota hedduu leenjisaa jirti. Biyyoonni garii leenjii waraanaa dirqam godhanii jiran. Yeroo waraana addunyaatti kanneen dirqiin dirree waraana bobbaafaman dhiirota qof ture. Amma biyyoonni hedduun dubartoota qopheessaa jiru. Kun tarkaanfii guddaadha. Sababiin isaa doorsisa nurra ga'aa jiruuf namni kamiyyuu itti gaafatamummaa isaa ba'uu waan qabuuf dubartootas dabalatee jechuudha. Kun falmii kaasee jira. Eenyutu waraanatti bobbaafamuu qabaa gaafin jedhu ka'aa jirti. In the situation that the world is in now. Haala amma addunyaan keessa jirtu keessatti tajaajila kana irratti dubartoonni dhiirota waliin qixa hirmaachuun sirriidha. Equally as with the men. I do not want to die. Akka dubartiitti jireenya dirree waraanaa jiraachuu hin barbaadu. Nan sodaadha. Dirree lolaa deemee du'uu hin barbaadu. Awurooppaan garuu maaliif humna waraanaa deebistee ijaaraa jirti? Dubartoonni akka dirree waraanaatti argaman uumanii deeggara. Haga waraanni jiruutti dhiironni dirqamaan gara waraanaatti bobbaafamuun beekama. Namoonni leenjii waraanaa fudhachuun yeroo waraaqsa Faransaayii eegale. Gaafasii dhiironni umriin isaanii 18 hanga 25 ta'an hundi dirqamaan akka galmaanii ajajamanii turan. Biyyoonni biraa jaarraa 19ffaa keessa moodelii Faransaayii kanaa fudhatan. Waraana addunyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman akkanaan waraanatti makaman. Dubartoonni hojii qonnaa warshaalee fi hospitaal keessa hojjechaa turan. Kanneen waraan keessa tajaajilaa turanilleen dirree waraanaatti hin bobbaafaman ture. Kanneen dirree waraana deeman fakkeenyaa akka snaayipara cimtuu gamtaa Sooviyeet Yudmila Pavlichenko kan maqaan masoo Lady Death jedhamuun beekamtu fedhii isiitiin dirree waraana makamti. Guutuma Awurooppaatti imaamanii dirqamaan waraanatti makamuun agduma waraana olola ture. Eegisuun nagaaniin bu'aa abdii jedhuun biyyoonni hedduun addaan kutan. Kufaatii dallaa Berliin hordofee Awurooppaa keessatti loltoota ilaalchisee seerri haaraan bahee ture. Baasiin loltootaaf baafamuu fi baay'inni loltootaas hir'ateera. Garuu biyyoonni garii seera tajaajila waraana kanaa hin dhaamne. Raashiyaa fi biyyoonni gamtaa Sooviyeet duraanii hedduun akkuma duraan itti fufan. Biyyoonni kunneen warra daangaa isaanii irratti sodaa qabanidha. Fakkeenyaaf Giriik, Turkii fi kanneen Raashiyaa waliin wal daangessanidha. Noorwee keessatti tajaajili waraanaa heer biyyattii keessa waan jiruu fi dhiirotaa fi dirqama. Garuu bara 2013 mirgaa fi dirqamni wal qixa ta'uu qaba jechuun biyyattiin seera haaraa dabarsiti. Bakka dhiironni ga'uu hin dandeenye dubartoonni ga'u. Fakkeenyaaf odeeffannoo walitti qabuu fi biyyoota opereeshinii gaggeessinu keessatti dubartoota qunnamuu danda'u. Uummanni Noorwee tajaajila waraana kanaa guddoo deeggara. Amma namoonni akka barbaachisu caalaa hojjechuu barbaadu. Intalli mootii Noorweeyyuu dhiyeenya kana tajaajila waraanaa xumurti. Tajaajilli kuniin waggaa tokkoof ture. Namoonni leenji'anii barbaachisee waggoota 26 ta'anii fi gara waraanaatti deebi'anii bobbaafamuu danda'u. Bara 2014 Raashiyaan Kiriimiyaa qabachuu hordofee Yuukireenii fi Lituwaaniyaan tajaajila waraanaa dhiirotaa fi dirqam gooti. Bara 2017 Swiidin tajaajila kanaa dubartootaallee dirqam gooti. Biyyoonni kaaba Awurooppaatti dubartoota dirqamaan waraanatti dabalan kunneen Raashiyaatti dhiyoo jiraachuu qofa osoo hin taane biyyoota walqixxummaa dhiiraaf dubartootaatti amananidha. Raashiyaan bara 2022 Yuukireen weeraruun biyyoonni Awurooppaa waraana isaanii akka guddisan taasise. Kun gara humna waraanaa dadhabsiisaatti jijjiirameera. Sababiin isaa Yuukireen loltoota gahaa Raashiyaa wajjin wal simu bobbaasuuf rakkachaa jirti. Hooggantoonni biyyoota Awurooppaa dirree waraanaatti dhiyoo jiran amma neetoon yeroo dhiyootti Raashiyaa waliin waraanatti seenuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Weerara Raashiyaan booda kanneen naannoo Dootii yookiin Magariis keessa jiran kunneen tajaajila waraanaa dhiirotaa fi dirqam godhan. Kanneen naannoo Cuquliisaa keessa jiran kun ammoo fedhiinii namoonni akka tajaajilan karoora baasaa jiran. Denmaark tajaajila ji'a 4 irraa gara 11 akka dheerisituu fi dubartoonnillee tajaajiluu akka qaban ibsiti. Sababii biraa kun ta'aa jiruu fi soda Trump. Biyyoonni Awurooppaa baasittis isaanii yoo guddisan malee maallaqa Ameerikaan netoo baastuu addaan kutaa jechaa ture. Yoo hin kaffalan ta'e isaan eeguu hin danda'u. Sababni amma irra deebiin tajaajila waraanaa hojiirra oolchuu yaanneef doorsisa guddaa Raashiyaan gaggeessaa jirtuu fi Ameerikaa irratti hirkannee jiraachuu dandeenyaa'ii sodaa jedhuune. Biyyoota hedduu keessatti namoonni tajaajila waraanaa didanii bakki isaa tajaajila hawaasummaa filachuu danda'u. Garuu waamicha kanaaf deebii kennuu diduun hidhaa yookiin adabbii biraatti nama geessuu danda'a. Denmaark ammaa fi namoota fedhiin isaaniif loluu gahaa akka qabduu fi dubartoota waraanaatti bobbaasuu irratti deeggarsa cimaa akka qabdu dubbatti.
Garuu biyyoota Raashiyaa daangessan kanneen akka Istooniyaa, Latviyaa fi Lituwaaniyaa keessatti deeggarsi jiru gadaana. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa akka ministeerri ittisa Latviyaa deeggarsi dubartootaa hedduu barbaachisaa jedha. Because we live next to aggressor country. Sababni isaas biyya weerartuu cinaa jiraan. Kanaaf ittisa keenya cimsinee guddisuu qabna. Dubartoota hirmaachisuun baay'ee murteessaadha. Kun ittisa keenya, nageenya keenyaa fi uummata keenya akkasumas garee neetoo kan cimsudha. Security of our people within specific nations but also in NATO at large. Ammaa fi waamichi kuniin sadarkaa wixineer jira. Haa ta'u malee biyyoota kan keessatti hammi daa'imman dhalatanii irrachaa waan dhufee fi dhimkaana caalatti ariifachiisaa taasisuu danda'a. Rakkoon gara bara 2040 irratti dhufa. Sababiin isaa lakkoofsi daa'imman dhalatanii waggoota 2 yookiin 3 darban keessatti baay'ee gadi aanaa waan tureef ammallee haala nageenyaa wal fakkaatu keessa yoo jiraanne boodarra humna waraanaa gahaa hin qabaannu. We will not have enough people. Saalii lamaanuu waraan tajaajiluun dirqamtaanan uffataa fi meeshaa waraanaa dhiirota qofaaf otoo hin taane lamaaniifuu oomishamuu qabaa jechuu. Dubartoonni hojii dhiironni hedduminaan hojjetan keessatti bobbaafamuun bala qabaa sodaan jedhu jira. Increasingly we're seeing examples coming from European countries. Biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti haleellaan saalaa, haleellaa kaanii fi rakkinni yeroo loltoota dubartoota irra ga'u argina. Isa kana furuun ulfaataa ta'eera. Qormaani jiraatullee humna waraanaa akkanaan dabaluun weerar gar fuulduraa Raashiyaa irra dhufuu ittisuu danda'a jedhanii abdatu biyyoonni kunneen. Dirqamaan leenjii waraanaa fudhachuun jabaatee itti fufuun akka waan gaariitti ilaalla. Sababiin isaas loltuu eeggataa hedduu qabaachuuf gargaara. Kun ammoo biyyi biraa akka lola irratti hin baane ittisa. Biyya keessa jirtu haalli maal fakkaata? Leenjii waraanaa fudhachuun dirqama? Nu beeksisa.